Bitootessa 16/2026 akkam jirtu daawwattoota keenya nageenya keenya bakka jirtanitti isin haa qabu jecha oduu guyyaarraa qabanne isiniif dhiyeessina. Haga xumuraatti nu waliin turan affeerraa keenya. Lammiileen Itoophiyaa Keeniyaatti hidhaa yaaddessaa keessa turan gara biyyaatti deebifamuun dhaga'ame. Lammiileen Itoophiyaa 137 faddaaltotaan gowwoomfamanii daangaa Keeniyaan gara Afrikaa kibbaatti ce'uuf osoo yaalanii qabamanii manneen hidhaa adda addaa Keeniyaa keessatti hidhamanii turan gara biyyaatti deebifamaniiru. Imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaatti argamu akka ibsetti namootni sunneen daayireektaroota qorannoo yakka tajaajila poolisii biyyaalessaa Keeniyaatiin to'annoo jala ooluun haala rakkisaa keessatti manneen hidhaa adda addaa keessatti hidhamanii turanii jedhe. Hojiin lammiilee gara biyyaatti deebisuu sun ergama Itoophiyaa Keeniyaa daayireektaroota qorannoo yakka tajaajila poolisii biyyaalessaa Keeniyaa fi tajaajila immigireeshinii Keeniyaa waliin ta'uun akka raawwatame ibsaniiru. Akkasumas adeemsa sana keessatti lammiileen sunneen mana hidhaa keessatti qaamaan daawwatamuun dhimmi isaanii mana murtii Keeniyaatti hatattamaan akka ilaalamuuf deeggarsaa fi hordoffiin barbaachisaa ta'e erga taasifamee booda dhumarratti gara Itoophiyaatti akka deebifaman murtaa'uun ibsame. Adeemsa seeraa sana hordofuunis lammiileen Itoophiyaa 137 hundi karaa Moyyaalee geejjiba lafaatiin gara biyyaatti deebifamuu ibsameera. Oduu keenyatti aanuun haleellaa diroonii lixa Daarfur keessatti raawwatameen ajajaan garee finciltootaa ajjeefamuun dhaga'ame. Waraanni Sudaan haleellaa diroonii lixa Daarfur keessatti raawwatameen ajajaa garee finciltootaa RSF tokko ajjeefamuu beeksise. Waraanni Sudaan jimaata darbe magaalaa Foor Barangaa keessatti konkolaataa waraanaa irratti haleellaa diroonii raawwateen ajajaa garee finciltootaa Rapid Support Forces RSF fi namoota biroo 12 ajjeesuu madda waraanaa Sudaan Tribuntu natti hime jechuun beeksise. Haleellaan sun qaama duula qilleensarraa guddaa waraanni Sudaan naannoo Daarfur torbanawwan darban keessa geggeessaa ture keessaa tokko yoo ta'u, naannoon sun bal'inaan to'annoo RSF jala jira. Maddeen waraanaa Sudaan Tribunitti akka himanitti dirooniin sun konkolaattota waraanaa 9 naannoo Foorbarg socho'an irratti xiyyeeffachuu ibsan. Sanaanis qondaalli sadarkaa meejar jeneraalii fi qondaalota biroo dabalatee namoota 13 kan ajjeefaman yoo ta'u 23 ammoo madaa'uun ibsame. Namoota ajjeefaman keessaa meejar jeneraal Abdallah Rahiim Baahir Jaalii ajajaa beekamaa garee finciltoota lixa Daarfur keessa socho'an yoo ta'u jeneraalichi naannichatti loltoota bobbaasuu fi sochoosuu keessatti nama sadarkaa duraa fi dhiyeessii loojistikii biyyoota ollaa Afrikaa irraa dhufus ni to'ata ture jechuun Sudaan Tribun gabaaseera. Keessattuu Daarfurii fi Koordifaan kibbaatti ejjennoo RSF cimsuuf loltoota sochoosuu keessatti gahee olaanaa taphateera. Maddi sun dabaluunis hooggansa naannoo garee sanaa keessatti nama dhiibbaa guddaa qabu taasiseera jedha gabaasichi. Oduu keenya xumuraan waan isin jettan baruufan gargaarsa gaafadhee jedhan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Tiraamp ulaa Hormuuz irratti biyyoota kaan gargaarsa kanan gaafadhe waan isaan jedhan baruuf malee gargaarsa isaanii barbaadee miti jedhan. Hiittaan sun yaada sana dura jedhaniin irra deebi'uun USA biyyoota kaan tiksiti garuu biyyoota kaan yeroo nuti isaan barbaannu nun qaqqabanii jedhan. Yeroo waa'ee mojitaaf kaameen dubbatan Tiraamp ammoo haleellaa irra ga'een fuulli isaa akka hin taane ta'uu fi miilla isaa tokko dhabuu gorsitootaa fi miidiyaa irraa akka dhaga'an himan. Du'uu fi lubbuun jiraachuu isaa garuu hin beekne namni isa arge hin jiru. Kun waan hin baratamnedha jedhan Tiraamp. Namalees UK'n ilaalcha waraanaa kanarratti qabduun akkaan danqameera jedhan Tiraamp. Torban lama dura maaliif dooniiwwan muraasa hin ergitan jennaan Istaamaar kana gochuu hin feene jedhan Tiraamp irra deebi'uun xiyyaara waraanaa 2 gaafannullee isaan garuu kana gochuu hin barbaanne. Ministeerri muummee UK kan xiyyaara waraanaa kennuuf dhiyeesse erga waraanni dhaabbateetii jedhan. Waan UK'n gootutti gammadaa miti jechuun hirmaachuun isaanii garuu hin oolu. Onneedhumaan keessa seenuu qabu jedhan.